sun keessa kolle waan deebiftan qabdu yoon deebisi maaliif hin deebisin fonqolcha mootummaatu lammaa magarsaa irra gaggeeffame is from nowhere nami beekin jiru nami qub qabin jiru nami angoo kennan tiim lamma qaamni mootummaa akka sadoorsisaa jiran baranan ba'u jedhee dubbataa akka ture barana rukutuu malu naajjeesuu malu dubbataa tureera federalizimiif gocha bi wal birqabi compare kagoono federalizimii dhugaaniti federalizimii sobaayyuu ta'uu danda'u tiim lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waal isa uumati nagar maalti sammudati namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba muummichi ministeera guyyaa tokko waajjira kan keessa itaana kan keessa caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas ees isan geessan xayyibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii Oromoon na deeggaru baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan wanni kun dhuguma paartichi paartii Oromoodhaaf ta'u miti shimallis Oromiyaa ufumaan umnubiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira adeeppaa faana waliin nu qabanii adeeppaan mataa nurraa rukutee Samboda waan adeeppaan jedhe hunda raawwachuu jalqabna. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qabu. Gara nama 13tu adeeppaa irraa dubbate 13 Jawar Mohammed hidhamuu baannaan ODP faana nu hojjennoodhanii gaasanii. ATM addisuu taayee milkeessa. Awwaalchi na yaalisiika. Yoo qabame ani dhamtaay yoo ani jeefamtaay interview tannaa dabarsaa itti nu kennan. Adaaraatu nu kenna sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Akka carraagaa waan isii onni godheedhuma warri waajjira dhaabaa jiran dhaaboodhaan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Warqinee Tashoomaayeen Dr. Milkeessa. Kanaafuu Oromoo yoo biyyin deeggarin hin cabaa karooree amma biyyi laf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeessuuf jirsun jechuu. Probably citiin taane na baasifte maal taate. Sirni naaftanyaa ka waggoota dhibbaatiif nu cabsine dirree kanatti deebineedha dubbatti. Maalan balleesse wannumti ani godhe yoo jiraate na waamte an na reeffachuu dandeessu akkamiin akkasi taa'anidhe maseeji erge maal jedhe na deebisuu dide sanarraan addaan baanee jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Akkamam structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii am. Adeemseeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhu naa deebisamu jechuun seera. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee kun qaba. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Oromoo yoo walti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walti qabamuu dhoowwadhanii karoor kaanii jiran. Sodaa aangoof jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forgeeta bahu. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jira. Sabab sirni naaftanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka jeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Sirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naaftanyaa jedhamu miidiyaa Oromooti. Lamma magarsaa gammaa iskoort goomma godhateetti fayyadamaa biyyi. Yoo ammaan achi cabee lamma qabate fuul dur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan amma nani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already lammaan nyaatanii kutanii balleessanii waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte Oromiyaa Media Network abaara turte qubqabna Oromiyaa Media Network ammaan tan diina siif shaneen ammaan tan siif diina gaafitan deebisnaa gabaabsi. Dhugaasti man waan sitos kun qabu waan justify godhatu kun qabu asumaanu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu. Carraan Oromoo am sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuu qabsoo. Warri garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an. We know them listii isaanii qabna. Hin galmeessina. Nus jiraachuu baannu itti gaafatamu. Waan tokko beekuu qaban. Amma dura ce'umsi kun gaafa eegalu tadabarte gundoo taafte guddoo ammatti kan gara taayitaatti dhufaa jiru obboleeyyan keenya waan ta'aniif gadoo kaleessa miidhaa kaleessa gahe dhiifne madaa teenya goggogullee baattu faashaa itti marree uummanni keenya haa obsu yakka kaleessatiif gumaa ol gaafachuu osoo hin taane yakka kaleessatiif adabbii ol gaafachuu osoo hin taane hunda dhiifne osoo beeynu by the way iccitiin sa'in waggoota 27 sunis galmaa'ee jira waggoota afran dhumaa eenyutu maal godhee galmee kiyya bira jira na bira qofa osoo hin ta'in bakka hedduu jira jechuudha
gandarraa kaasee hanga federaalatti who did what? Eenyuun maal jedhe eenyuun maal godhe jechaa fi gochaan yakka nama keenya irratti hojjetame galmeessinee qabna. San hunda haa taa'u. Oromoon har'as waan isarraa eegamu kan hojjetu ta'uusaa nus adda durummaadhaan nagaa biyya kanaaf tokkummaa biyya kanaadhaaf kan hojjennu ta'uu keenya sabaaf sablammoonni biyya kanaa akka nu hubatan irra deebine deddeebine isaanii mirkaneessuu barbaanna. Hin irraanfanne garuu arra guyyaa guyyaan ka ta'u dubbatu adamnu malee every day waan godhamu ilaalla isa command responsibility muumicha ministeeraat irraa kaase hanga pirezidantii naannootti hanga ajajjoota poolisootitti hanga qaamota nageenyaatitti tokko tokkoon galmeessaa deemaa jirra. Riippoortiin kun hin ta'a. Arratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Waan tokko clear ta'uufii qaba warra arra uummata keenya irratti madaa geessisu. Seenaan kun dhaloota keenya egereedhaaf darba waan ta'eef kaleessas biyya diigamuudhaaf qarqara boollaarra geessee turte deebisee ijaaruudhaaf walitti qabuudhaaf Oromoon guddaa gumaachee jira. Kun seenaa fuulduratti kan haalamu miti. Nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni nu duubaan dhufu garuu dhiifaman godhuuf. Nurraa barataka. Nurraa waan baratuuf yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Kana beekuu qaba. Ajajaan humna nageenyaa namni qaama nageenyaa keessa jiru hogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate they will be held responsible waan uummata keenya irratti godhamaa jiruuf. Kana beekuu danda'uudha qaban. Tokko tokkoon galmaa akka amma jedhanitti ani masaraa mootummaatiin jira ani waajjira pirezidantiitiin jira kanaaf waan yaayyootti godhamu quban qabu waan hiddii lolatti godhamu quban qabu no. Sabni keenya kana dagachuun irra hin jiraatu. Biyyi kun biyya taate akkas geessu. Ilmaan Oromoo aggaammii biyya kana irratti taasifamaa ture hunda irratti lubbuu isaa qaalii kaffalee jira. Dhiiga isaatti dhangalaasee jira. Diinagdeedhaan utubee biyya kana asiin ga'ee jira. Oromoon injifannoo isaa kana bisheessuun irra hin jiraatu. Itti gaafatamaa jechuudha. Kallattii kan kaa'u yakki akka hin hojjetamne imaammata lafa kaa'u yakki yoo ka hojjetamu taate immoo warra yakka san hojjete seeraaf dhiyeessuun irra akka hin deebine gochuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Anjamaa itti fakkaata. Nan beeka gara moggaa keenya dhaadannoo itti fakkaata. Itti fakkaata warri isaan leenjisuunis akkas itti fakkaataa ture gaafa dubbanne. I know it, I can see it. Akkan ifaa san laalutti hin arga. Qabsoo haaraadhaaf onnee haaraadhaan seetaa haaraadhaan tokkummaa haaraadhaan qabsoo itti aanuuf of qopheessinuu fi ummata keenyaaf irra deebinee guyyaatti waadaa galluudha. Gaaffii Oromoo qabatee gaaffii sabasaa qabatee sabasaaf qabsaa'u waan ta'eef gaaffii saba keenyaa galmaan ga'uudhaaf etuun dagatiin etuun harcaasiin halkanii guyyaa hojjetee galmaan ga'uudhaaf kan qabsaa'u ta'uusaa ummata keenyaaf irra deebi'ee mirkaneessuun barbaada. Hundi isaanii waggaa irraa ta'uu danda'a, waggaa lamaan irraa ta'uu danda'a, waggaa 5 waggaa 10 ta'uu danda'a. Garuu yakka ummata keenya irratti hojjetamu yakki ummata irratti hojjetamu ummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru. Yeroo itti aanu yeroo injifannoo irratti injifannoo argannu yeroo miidhagaaf cululuqaa akka inni nuu ta'uun hawwaa ulfaadhaa fayyaa ta'a.